nama du'an sodaanne nama ammallee kabajaa gurguddaa nama waliin dalaguu fi waraana isaa kan qindeessee waliin deemuuf qabu. Akkuma Abdul jeetti nama osoo waraanni isaa qoonqoo hin nyaanne qoonqoo hin nyaanne nama dhaabbatee namuu nyaatee jee achi booda ammoo gama nyaataa san deemu. Nama waraana seeyiliin takka hoggaa waraana deemtu qabanii irraa dhoorkanii anaa fi isin lubbuun tiyyaa fi teessan takka Oromoodhaafiin wareegamuudhaaf bahe malee taa'eetuma du'a teessan laaluu taa'eetuma waan isin gootanitti gammaduu miti. Anis du'u narra jira jee nama namni lafa qabu waraana keessa gwaadha kan du'uudhaatiitu jira jiraachiitu jira. Ati nama nuun deemu boodarra duuta ammaa miti jaanii namarraa waraanarraa dhoorkaa turan malee nama fagoo taa'ee ajaja kennaa ture miti. Kuni seenaa isaa keessatti waan hojiidhaan inni agarsiise. Ammallee jaarraa abbaa gadaa nama rabbi sodaatu nama waraana keessatti amrii rabbii guutuudhaaf tattaaffii godhaa ture nama namoota waliin jaalan waliin lolanillee nama amantiin isaanii islaamaa taatellee amantii teessan kabajaa amantii teessan akka rabbiin nuun jette haa goonu nama juuni malee nama yeroon gantee nama if dagatee deemuu miti. Salaata waraanarra osoo jiranuu nama salaatu nama namoota karaa gaariitti godhu karaa rabbiititti karaa namaatitti nama ummata Oromoodhaa jaalatu nama yoo ati boocha si wajji boo'u yoo gammadde si wajji gammadu nama ammoo hawwiin isaa guddoon ummata Oromoodhaa tokkummaa isaanii ta diinni diige beeku. Ummata Oromoodhaa osoo diinni cabsin osoo sirna gadaadhaatiin jiraatanuu ummanni Oromoo ummata beekaa ummata gamna ummata waliin dhaabbatee seenaa bal'oo san tolche jeeti inni mataan isaa dubbachaadhaa ture.